Hojii Gooftaa guyyaa roobii dhiphina keenya dhiphina kee godhattee madaa'uu keenya madaa'uu kee godhattee du'a keenya du'a kee godhattee fannoo gubbaa ooltee kan nu fayyistee maaloo yaa Kiristoos nutti araaramii dhiifama nuuf godhii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Hojii Gooftaa guyyaa roobii. Guyyaa roobii kana waan sadiitu raawwatame. Tokko guyyaa itti hangafni lubootaa maanguddootaa Gooftaa keenya irratti mari'atan. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 3 hanga 6, Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 9, Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 8. Ergasii luboonni warra hangafoonnii fi maanguddoonni saba mana guddicha isaa kan Qaayyaafaa hangafa lubootaatti walitti qabamanii achittis walii wajjin karaa ittiin Yesuusin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesanii hin mari'atu turanii. Garuu namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u jedhu turan. Walga'ii kana irratti baay'inaan sanduuqota muraasni immoo barsiisotaa fi Fariisotatu hirmaatee ture. Isaanis hangafa lubootaa Qaayyaafaa kan jedhamu dallaa isaa keessatti wal gahanii. Walga'iin kun miseensa nama 72 kan qabu yoo ta'u, haala kamiin Yesuusin akka qabachuu qaban ragaa sobaa mala itti walitti qabatanii waliin mari'atanii. Ragaa dabalataa Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 2, Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 1 hanga 6. Egaa yeroo keenya kana irrattis namoota meeqatu ragaa sobaa funaanuun abbaa biddeenaa, haadha biddeenaa, obboleessa maatii fi fira isaa irratti himannaa sobaa kan dhiyeessuun mana murtiitti kan dhaaban baay'eetu jiru. 2. Guyyaa itti mana Simoonitti dubartiin tokko Maariyaam ishee Magdalaa Gooftaa shittoo urgooftuu itti dibde. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 6 hanga 13, Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 3 hanga 9, Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 3 hanga 8. Yesuus Beetaniyaatti mana Simoon isa lamxaa'ee ture sana keessa jira iyyuu dubartiin tokko urgooftuu dibataa gati jabeessaa shurrubbeetti qabattee gara isaa dhufte. Isheenis utuma Yesuus maaddiitti taa'ee jiruu urgooftuu sana mataa isaa irratti naqxe jedha sagaleen Waaqayyoo. Sababa kanaan bartoonni ni guungumani. Garuu Waaqayyo gocha dubartii kanaatti ni gammade. Isheenis addunyaa irratti abboommii Waaqayyoo diiguun badii hojjechaa kan turte. Magdalaawit Maariyaam laphee gaabbiitiin imimmaan roobsuun akka inni fayyisaa ta'e waan hubatteef urgooftuu qabattee gara Gooftaatti dhufte. Cubbuu ishees akka haqameef ishee abboome. Waaqayyoon nuyi hunda keenyaaf laphee gaabbii nuu haa kennu. Cubbuu irraa akka nu qulqulleessuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ameen. 3. Guyyaa itti Yihuudaan Gooftaa dabarsee laachuu fi harka lubootaa irraa qarshii 30 fudhate. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hanga 16, Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 10 hanga 11, Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 3 hanga 6. Yommus warra 12 keessaa tokko Yihuudaan nama biyya Kirootti inni jedhamu gara luboota warra hangafootaa dhaqee isa dabarsee, yoon isinitti kenne maal anaaf laattu ittiin jedhe. Isaan immoo meetii 30 muranii fi Yihuudaan yeroo sana jalqabee dabarsee isa kennuudhaaf fuuchaa hin barbaada ture. Duuka bu'oota 12 keessaa Yihuudaanis jaalala qarshiitiin kan qabame Yihuudootaan, ani Yesuusin dabarsee isiniif yoon kenne maal naaf laattu jedheen. Isaanis qarshii 30 kennuuf walii galanii. Yihuudaan qarshii waan jaallatuu fi dubartittiin urgooftuu bitte yommuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
miilla isaa dibduu kuni maal godha? Maaliif gurguramee dadhabootaaf hin kennamne jedhee ture. Garuu Yihuudaan yeroo kana jedhu dadhabootaaf yaadee otoo hin ta'in qarshicha hatee fudhachuuf ture. Kanumaan aaree qarshii 30 fudhatee Yesuusin dabarsee laateera. Har'as akka Yihuudaa kan garaa isaaniif jedhanii waaqa isa gurguru, kan amantaa isaa jijjiiru, kan namatti malu, kan nama hatu, kan nama ajjeesu, akkasuma maatii fi firatti kan nama faana nyaatee dhugu baay'een isaa Yihuudaa kan ta'an ni jiru. Namoota meeqaa fi meeqatu qarshiidhaa fi amantaa isaanii obboloota isaanii gananiiru. Kana gochuun immoo firoota warra Yihuudootaa fi Yihuudaa ta'uudha. Kanaafidha sagaleen Waaqayyoo akkas nuun jedha. Ibroota 13:5 qarshiidhaaf sassattan hin tahinaa, waan argattaniin nu gaha jedha. Dabalataanis guyyaa itti meeshaa ittiin gooftaa dhiphisan qophaa'edha. Meeshaaleen kunis muka fannoo muka gosa 8 irraa qophaa'edha. 1 funyoo, 2 xomboora, 3 mismaara, saadoora, laadoora, daanaat, hadiraa, roodaasii fi wantoonni kun 5 guyyaa itti tolfamanidha. Akkasumas namoonni ragaa sobaa ba'anii akka matsaagu guyyaa itti kaa'amanidha. Galanni dhiiga isaa kan nu bitate gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Kanatti aansuun gadi fageenyaan seenaa Maariyaam ishee haadha urgooftuu yookaan Maariyaam Magdalaa ilaalla. Seenaa Maariyaam ishee Magdalaa yookaan haadha urgooftuu. Guyyaan roobii kun guyyaa urgaa gaarii qabuu fi imimmaan jedhamuun ni beekama. Kunis immoo sababa Maariyaam urgooftuu dibata gati jabeessaa shurrubbeetti qabattee gara gooftaa keenyaa dhuftee isa dibdee fi waa'ee cubbuu ishee fi baay'iftee itti boossee waan ta'eefi. Maatewos 26:3-13, Maarqos 14:1-11, Luqaas 22:3-6. Maariyaam gara gooftaa dhuftee gaafa isheen urgooftuu dibdu, urgooftuun kun akka meetii 300 caalaatti gurguramee warra hiyyeessotaaf kennamuuf ni danda'a ture waliin jedhanii. Isheettis hin dheekkamani. Yesuus garuu ishee dhiisaa maaliif rakkiftuu? Isheen waan gaarii anaaf goote. Warra hiyyeessotaa yeroo hundumaa of biratti argitu. Yeroodhuma feetanis gaarii gochuuf hin dandeessu. Ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argitani. Isheen waan dandeesse hojjetteetti. Dhagna koos duraan dursitee awwaalaaf dibdeetti. Ani dhugumaan isiniin jedha, biyya lafaa guutummaatti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetiif hin dubbatama jedhe. Seenaan ishee ajaa'ibaa fi seenaa ishee irraa waan baay'ee baratamu ofii itti jiraachuun kan danda'amudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhugaa baheeraaf. Maariyaam ishee kanaaf Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhugaa baheeraa fi Maariyaam ishee kanaaf bakka maqaa koo ka'u hundatti maqaa ishee akka ka'u, seenaan ishee kaleessa seenaa cubbuun guutame kan ture, seenaan ishee kaleessa seenaa sagaagalummaan guutame kan ture, seenaan ishee kaleessa seenaa fokkisaa fi ciiggaasisaa kan ture, seenaan ishee kaleessa seenaa badaa kan ture. Garuu guyyaa har'aa kana gara gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhuftee shittoo gatii jabeessa taheen imimmaan isheetiin miilla gooftaa keenyaatti kuftee waa'ee badii fi cubbuu isheetiin gaabbii galtee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos itti dibdedha. Kana duwwaa otoo hin taane du'aa ka'umsa gooftaa
keenya Iyyasuus Kiristoos illee jalqaba kan arge bakka awwaalchichaa isa warra deeman keessaa Maariyaam Magdalelaan ishee tokko turte. Maatewos 28:1. Dhugumatti carroomni akkasii kun carrooma akkamiiti laata? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos shittoo dibuun dhugumatti ayyaanamummaan akkasii ayyaana akkamiiti laata? Bakka awwaalcha gooftaa deemuun du'a keessaa akka ka'e addunyaaf labsuun kun ayyaana akkamiiti laata? Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, torbee dhukkubbii gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa guyyaa roobii kana Maariyaam isheen biyya Magdalaa kuni gara gooftaa keenyaa dhuftee hojii isheen taasiste hojii gaarummaa fi seenaa ishee bakka maqaan gooftaan keenya ka'u hundatti akka ka'u Kiristoos biraa kennaa hangana ga'u itti gonfatteettidha. Kabajamtootaa fi maatii Waaqayyoo, har'as jireenya Maariyaam ishee Magdalaa kan jiraannuu fi deddeebinuu jiraachuu malla. Kanaaf seenaan jireenya ishee jireenya koo fi kee fi barumsa guddaadha. Yaa dargaggeessaa, yaa dargaggeettii, Waaqayyo jireenya kee kaleessaa sitti hin lakkaa'u. Deebi'uu kee har'aa, gaabbii kee har'aa ilaalee seenaa jireenyaa fokkisaa kaleessa sirraa balleessee jireenya haaraa si eegalchiisa. Kanaaf abdii hin kutin. Jireenya ati har'a keessa jirtu cubbuudhaan guutamee ta'uu danda'a. Kottu hin fagaatin gara Waaqayyootti. Inni akka namaa miti. Jireenya kaleessaa cubbuudhaan dabarsite hin lakkaa'u. Gaabbii kee har'a si ilaala. Kunoo ilaali Maariyaam ishee Magdalaa. Fakkeenya ishee fudhadhu. Jireenya isheerraa baradhu. Bal'inaan seenaa ishee yeroo biraa isiniif kitaaba irratti waliin deebina. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nus laphee gaaffii nuuf kennee fuula isaatti akka deebinu isa waliin akka jiraannu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan nutti araaramuun dhiifamaa fi araara isaatiin nu yaadachuun cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisuun nutti araaramuun nu fayyisuun jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen. Kiraa la'isoon. Hojii gooftaa guyyaa roobii. Dhiphina keenya dhiphina kee godhattee, madaa'uu keenya madaa'uu kee godhattee, du'a keenya du'a kee godhattee, fannoo gubbaa ooltee kan nu fayyistee, maaloo yaa Kiristoos nutti araaramii, dhiifama nuuf godhii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo.